Hordoftoota Diidaa Tiyuub akkam nagaanaaf jirtanii ani galanni haa ga'u. Egaa kabajamtoota keenya har'a wanta haaraan isiniif fidee dhufe dhiifama waliin ganama har'a jechuudha. Viidiyoo wayii akka ittiin bashannantan isiniif ergee ture. Akka ittiin bohaartan gaariidha nan yaada. Garuu kun aadaa keenyaa miti kan naan jettanillee ni jira. Sirrii jettanii. Egaa dhiifama waliin wanta barumsa qabu isinii dabarsuuf na yaala. Egaa kabajamtoota keenya har'a wanta haaraan isinii fidee dhufe. Wanti haaraan kun maalidha? Iccitii dhiiraa kan durbi beekuu qabdu kan jedhu irratti waliin mari'annaa barumsa tokko tokko isiniif dabarsuu heeda jechuudha. Iccitiin dhiiraa yookaan immoo nuyi jechuudha nama wayii yookaan immoo dubartii takka fuudhuun duratti isheerraa maal barbaanna, isheen immoo nurraa maal beekuu qabdi kan jedhu waa'ee kana waliin haasa'uuf nan yaala. Sanaan duratti egaa kabajamtoota keenya isin hunduu haga ammaatti warreen adda addaa kan chaanaalii kiyya hin beekne hin jira yookaan immoo chaanaalii kiyyaaf haaraa kan taatan Diidaa Tiyuub kan jedhamu irratti maatii naa ta'aatu sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochaatu yeroo hundaa guyyaa guyyaadhaan viidiyoo hojjedha waan ta'eef yeroo hundaa wantan ani dabarsan akka isiniif ga'u waan ta'eef sheerii, laayikii gochaatu akka na gargaartan akka na hordoftan isin jedha. Tole karaa mata duree keenyatti haa dabarru jechaatu. Egaa iccitii dhiiraa kan durbi beekuu qabdu kan jedhamu irratti waliin haasofna. Egaa kabajamtoota keenya akkuma beekamu yeroo baay'ee dhiiraa fi dubartiin karaa baay'een walitti dhiyaatu. Karaa kanneen keessaa karaan jaalalaa walitti dhufeenya dhiiraa fi dubartiif baay'ee mijaa'aadha jechuudha. Kanaafuu akkuma beekamu jechuudha. Kanaafuu akkuma dhiirri dubartii jaalatu dubartiinis dhiira ni jaalatti. Haa ta'u malee dubartiinis waan dhiira tokko jaalattuuf iccitii mataa isii qabdi. Akkasumas dhiirris dubartii takka jaalala dhugaa jaalachuudhaaf iccitii mataa isaa qaba. Isin hunduu kana ni beektan jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan garuu wanta yeroo dheeraa dura qoratame beekame tokko anis isin biraan ga'uuf dirqameera akkuma beektan. Dubbiin amma dubbannu kun keessattuu jireenya yeroo ammaa kanaan walitti hidhataa qaba. Yeroo ammaa kana jaalalli dhugaa hin jiru yookaan immoo hir'atee jira jedhamee yeroo beekamu keessa jira. Addunyaa kanarratti bakka jaalalli hin jiru. Jaalalli akka feetti hin argannu yookaan immoo jaalalli dhugaan badee jira jennee beekna jechuudha. Egaa dhiirri tokko durba takka jaalala dhugaa isii jaalachuudhaaf wanti inni jalqaba dubartii irraa barbaadu kan dhiira addunyaa kanaa irra jiran marti wal fakkaata. Innis durbummaa qabachuu isiitii fi itti aansuun jaalala beekuu isaa qofa jechuudha. Egaa iccitiin nu bira jiru sun egaa kan durbi takka beekuu qabdu hunduu dubartii takkarraa kan barbaadnu maalidha? Durbummaadha jechuudha. Kana yeroon jedhu dhiirri addunyaa kanaa irra jiru marti isaanii yeroo ammaa kanatti kijiba wal fakkaatu kijiba jiran dubbiin garuu iccitiidha. Kijibni isaan kijibaa jiranis dhiirri kamiyyuu dubartii takka yoo itti dhufu bareedina isii ilaalee amalaa fi haala isii eegalaalee booda isii jaaladhee jedhaan garuu haga ammaatti itti dhiyaatee waan hin arginiif ani si malee jiraachuu hin barbaadu, yoo si dhabee hin du'aa, sin jaaladhaa amma jedha. Booda yoo walitti dhiyaatan jireenya wal qeedamuu keessa seenan garuu jalqaba irratti wanti inni si gaafatu ati durbummaa qabdamoo akkana jedhee si gaafate jechuudha. Dura maal sin jedha amma wal bira geessanitti amma sitti dhiyaatutti sin jaaladhaa si jalaa du'ee halkanii guyyaa uuma keetan yaada sin jechaatu si bira gahaa jechuudha. Egaa jedhee ishee gaafataa yoo isin lakkii ani durbummaa hin qabu jetteen homaa rakkoo hin qabu ani jaalala dhugaa waan
si jaaladhuuf durbummaa qabaachuu kee homaa naaf hin fayyadu waan guddaan wal jaalachuudha. Waan guddaan wal jaalachuudha siin jedha. Garuu waan inni garaa isaa keessatti yeroo san yaadu akkas miti jechuudha. Tokkoffaa sitti haaruu danda'a. Dubartii akkanaa tan bakka dubartii biraa kan durba qabduun barbaadisiin jecha garaa ofii keessatti yaada jechuudha. Nuyi dhugaa dubbachuudha. Ani dubartii nuyi dhiira jechuun wanta baay'ee yaadna. Ogaa walqunnamtii saalaa goonee booda dubartii biraa barbaaduuf deemna jechuudha. Yeroo jalqabaa jaalala xiqqoo waa'ee siidhaaf qabates ishiin ani durbummaa hin qabu jennaan jaalalli onnee isaa keessa jiru yeruma san karaa jaalalaa sobaatti jijjiirama. Sana booda inni jaalala dhugaa isiif qabate osoo hin ta'in faayidaa biraatiif isii wajjin jiraachuu fi fuudhuunis ni mala. Booda garuu inni egaa ishee fuudhee booda ishee wajjin siree takka irra ciisee wanti inni yaadu waa'ee nama isaa dura jaartii isaa irraa durbummaa fudhate san qofaadha. Kanaafuu akkuma beekamu yeroo baay'ee kan mul'ataa jiru dafanii wal hiikuu fi yookaan ammoo jireenya mana keessatti wal qayyasuu akkasuma yeroo tokko osoo isiin jirtuu nama biraa ala barbaaduu fi rakkoo baay'eetu uumama jechuudha. Garuu yoo isheen durbummaa ni qaba jetteen jireenya isaa keessatti akka yeroo san gammadutti lamuu hin gammadu. Haga durbummaa ishee san argutti rafee hin bulu. Durbummaa ishii arguuf jedhee hirriba dhabaa waan ishiif ta'u hin beeku. Osoo du'ellee guyyaa takka durbummaa ishii san argee du'uun barbaada. Dhuma irratti yoo carraan isaaf godhe durbummaa ishee san argee nama akka isheetti addunyaa kana keessatti jaalatu hin qabu. Jireenyi inni ishii wajjin jiraatus haga humna isaatti jireenya gammachuu akka ta'uuf yeroo hundaa ni hawwaaf. Akka wanni hamaan ishee tuqu hin barbaadu. Jireenya ofii ishee keessatti laalaa jiraata. Garuu akkuma bifti namaa wal dhabu amalli namaatis wal dhabaa waan ta'eef dhiirri tokko kana aarii baay'atu jira. Garuu amala isaa waan ta'eef isheetis ni aaraa. Haa ta'u garuu itti aara malee ishee hin jibbu. Yookaan yeroo tokko harkaanis ishee dhahuun ni mala. Haa ta'u garuu ammas ishee hin jibbu. Akkuma abbaan ilmaa of dhahee guddisu san jechuudha. Innis yeroo aare qofa akka tasaa ishee dhahaa malee ishee hin jibbus hin miidhus jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya akkuma isinin jedhee wanti biraa haa hafu yoo isheen duute inni tan biraa fuudheeyyuu nama fuudhuu san dirqama jireenyaatiif wajjin jiraata malee akka ishee durbummaa irraa fudhate sanitti jaalala dhugaa isheedhaaf hin qabu. Wanti kun garuu yeroo ammaa kana iccitii ta'ee jiraataa jira. Dubartoonni durbummaa isaanii bakka hin deebinetti gataa waan jiraniif akka waliigalaatti dhiirri dubartii takka osoo dhugaan hin jaalatin si jaaladha jedhee akka kijibe jiraatu ta'ee jira. Haa ta'u garuu dhuma irratti akkuma jalqabaa ibsamee jaalalli inni ishii jaalatu jaalala kijibaa yookaan jaalala faayidaa biraa irratti hundaa'e qofaadha. Kanaafuu dubartiin martinuu iccitii dhiiraa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu hawwoonni ijoollee isaanii ta'an lafaa ol guddataa jirtuuf iccitii kana barsiisuun dirqama. Egaa kabajamtoota keenya akkuma isiniin jedhen barumsa keenya har'aatti jechuudha. Dhiirri tokko dubartii takkarraa kan barbaadu jechuudha durbummaadha. Durba yoo ta'e ni gammada si malee hin jiraadhu jedheetu halkanii guyyaa waa'uma keetii yaade jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya barumsi kun barumsa gaariidha jedhee yaada. Isin fayyada. Dursitanii beekuu qabda. Ispeeshaalii warreen dubartoonni sagalee kiyya kana dhageessaa jirtan jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya barumsa har'aa asumarratti dhaabetan jira. Boru sagalee addaan yookaan immoo barumsa haaraadhaan amma wal agarrutti
guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'u, halkan gaarii isiniif haa ta'u, torban illee torban gaarii isiniif haa ta'u. Isin jedha inni dhuma isindu akkuma beekamu kabajamtoota keenya YouTube kiyya irratti subscribe, share, like gochaa ta'u akkana hordoftanii barumsa gaariidhaan isin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u, horaa bulaa isin jedha.